النساء आवाजी जानता न रखा रहे से दाऊदरा दिलाई लसीला से जाए अतरा गोरा दिला तो वाला अम्मा दिलाई में जाने नाम ज़माने लसीला से ख़ैज़त गुरादू दिया मोतुम्मान दर्दियों उफ़े खान लगाए ज़माने सर कैसे दिलाई लसीला से जाए خيلة الله ذريجي خجانا وإنجيل وبقرا فرطما خانا کے جانا و جانے جانے بچی سغازر خانا آفو آرنا خیست inni tokko yoo isaan rabse inni tokko yoo isaan lolu rabshaa khaas jeequmsa sirratti khaas ani soomana qaba dara sadiiti deemee jiru qaba jechuudha. Kanaan agaree jadara karaa lakkara geesse ani nama soomana qabu tokko arraballee sii deebisuudhaaf silaamis nama sanii yoo deebisan shari'aan namaaf abiyyaa bakka biraa keessatti jazaa sayyatin misl kanaafu misli sanii deebisuu qaba sila irra dabalin malee wama inni geessan jettaan akka ijoollee gartii wal sodaatte ati baalage atuu baalage ajaa'ibsa hamataa batte atuu hamataa batte ajaa'ibsa bifa kanaan deemu qaba jabara biraatu irran dabalee baalage naan jette atuu baalage diqaala maariyyuu ittiin ta'uleen hanga san bichaas yaayyamu yeroo biraa arraabammoo sunummaa baay'ee jiru jaan muudala inni garuma keetitti haadhifatu malee ati irratti achi deebise ani soomana qaba daraa sadii haayyu namni kun ogguu warra arrabsu maali wal arrabsasa no beeytanii afaanii wal arrabsanidha afaanii wal arrabsamu maali wal arrabsa saboo ati tukolleen beeytani maayil maali wal arrabsa afaanii afaan immoo maali wal arrabsan afaan malee waan biraa ni jira eta harkaate harkinis jira miili waraataa taatu malee waan jiru harkumaa fi afaanii natti fakkaata. Afaan jechuun kun arraba jechuu keessatti immoo afaanuma kana jechuu sabaaro arraba bara keessatti haasawwan sabaaro afaan banaa guddoo sanaa sabaaro afaanii fi harkaani namni wanni arrabsa jechuudha. yoo arrabaan si arrabse takka harkaan si arrabses ani soomana qaba tan madiiniif tan jettu kanuma jira wanta biraatti hin seentu kanaafu namni akkaataan itti wal eebbisee wal arrabsuu karaa daandii hedduun qabu. haa ta'u inni beekamaan sadarkaa hedduun argamu arrabuma jennee ilaaluu qabu. itti aanan ammoo harka ta'a jechuudha. harka tanaani wal arrabsanii bifa kana nyaara fi wanni adda adda illee nugguu barii akkatti hidhamu jira. miilallee laatee miila kana ifaa jechuullee akka waan jiru fakkaata. namni baalagaa amma durriyyee ta'e baala.
duraawwanni tun hedduun tun jirtu jaajiranii sumaalumarraa akkatti dirree dhawaa kanaa seente jedhanii baraadamni kanaaf nutu gaafa duraan beeknu bara gadii tana obbola illee gadii sanitti dhageeyyu keenya hawlee on nagoo waamu ilma bareedduu takka wararrasaa obbo wararras biyya ituu tana faatu dhiiga hagifaa waliin jira dhiiga hagi waliin jira kuni ajajummaa wasinaa guyoo jette inuma taaba ajajuma san jalaa diddu hinaf hangar dhiiga ittani hin ittani wanin ittanuuf ijji yoo beekatti ittani malee dhiigummaan ittantus keessa jiru bara waya itti si keessa atibu mugaraaf si fayyaa dhabee si keessa wayaa bifa kana kanaaf insha Allah cufti dalagaa ilma Aadam gaariin takka fudhaniin dachaafamti jechuudha. Gara dachaa 700 deema soomana malee. Soomanni immoo bifa sanitti ilaalamu jechuudha. Galanni isaa guddaadha duuba. Anumaatu galata dachaa fiduudha. Inni kuni yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli fedhinnaa isaan lakkisa duuba. Nyaata isaan lakkise dhugaatii isaan lakkise anaa jecha lakkise dubbiin kun dubbii jabale ni soomani bareecha soomani gurra isaatiin inni soomani gurra isaatiinis ni soomana duuba waan akka haraam gurri isaa akka dhageenye ni soomana duuba gurraan inni soomana haraam irraa duuba ijaan inni soomana haram lallaalu gaajirtu osuma yeroo biraallee haram nama ta'u soomana kanatti rakkoo fide wanti kun soomanni kun minda dhabaadha godha minda dhabaadha isa godha waan ta'eef yeroo tanaan keessatti dilawwan cufarraa dalagaa wallaalaa cufarraa hojii dabaa jecha kijibaa wantoota adda addaarraa nama hamaturraa nama tuffaturraa xilaata nama godhaturraa karaa adda addaatiin gaaruma dalaguu yoo taate malee wahayyurraa fagaatuun dirqama isarratti ta'e jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaafu والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك. إسألوا محمد إساجل تتخحته ربي في سنة سنة خحته جي أجا أفان نما صومنات الله برد إلا أربعة جتو غلطة أبا من داود دا قبيت أجمع كنو من داود وانا مجالس سواكاتو لابودام osontayin maaliif kan ta'e qochumaan kun nyaata irraa qullaa ta'uudhaaf ajaan argama jechuudha. Isni suni Allah biratti irra galata guddaa qaba jechuudha. Urgina guddaa qaba jechuudha. Foolee miskirree lissaa'ime farhataan namicha soomanaa kanaaf karaa gammachuu lamaa jiraa jedha fa'alataan farhataan fa'alatun limarratin kaljals kanaafu karaa gammachuu lamaatu jira karaa lama gammadaa namni soomanaa kun iza aftara farih hoggooni fi furillee ni gammada bofure ni gammada bofure ni gammada maaliif gammadda gammachuun maaliifi sitti dhagaama yoo jedhan
awwa kanaafuu gammadanii waan beeku hojjetan boqaa kanaan isa odeeffatu tokko jira haɗu guunatti waan kanaaf hin gammadaan beeku immoo utaaluu naan jetti hogguu furiinsaati aanuma gammadu homaa haa ta'u immoo silaan soomana kiyya kanaaf tanaa keessatti wantoota rakkoo isarra fidurraa eegatiin ittisaa irraa dhoorgaa lubbuu tiyyaas soomana kanas akka nagaan furuu danda'u bifa akkasiitiin eegaatiin oole waan ta'eef abdii ifirraa qabda waan taatu abdii ifirraa qabda kanaafuu bakka sanii fi ibaadaa guddaa mindaan isaa yoo rabbi taate malee inni tokkolleen hin beekne kan waan guyyaa kana nagaan oollatteef jecha gammachuun sitti dhagahama duuba gama biraati furiinsuma kanaawu rabbiin waan halaal sii godheef jecha galata guddaa rabbiin si biraa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu yeroo sanitti namatti dhagahama jecha gama biraati wa izaa laqiya rabbahu falyabshu